Guyyaarraa waltajjii waa'ee hubannoo uumuuti dhibee koronaatiin wal qabsiise qeerroo muraasa waliin bulchiinsa godina Jimmaatii fi kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Makiyyuu Mahammad bakka argamanitti jechuudha. Sirni harka dhiqannaa waltajjii hubannoo uumuutti aansee godhamaa jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun kun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa isaa dhiqachaa jira. Meetira lama walirraa fagaachuudhaan jechuudha. Harka dhiqannaa irratti argama. Hawaasni hunduu waan kana beekuudha kan inni qabu jechuudha. Dhibee daddarbaa addunyaa kana jilbeeffachiisaa jiru irraa of eeguuf alaarmaan gadii kanaan jechuudha. Harka isaa dhiqachuu qaba. Saanitaayizarii garaa garaa fayyadamuudha kan inni qabu jechuudha. Bulchaan bulchiinsa godina Jimmaa obbo Abdullaahi Muluus haaluma mul'atu kanaan dhiqachaa jiru jechuudha. Meetira lama walirraa fagaachuudhaan jechuudha. Alaarmaan gadii kanaan hawaasni hunduu harka isaa saamunaadhaan dhiqachuudha kan inni qabu jechuudha. Dhibee vaayirasii koronaa kana ofirraa ittisuuf jechuudha. Bakka Waaqeerroo tamkiin sharafillee kunoo haala kanaan dhiqachuutti argama. Hundi keenya akka fakkeenya taanuuf haala armaan gadii kanaan harka keenya sirriitti dhiqachuudha kan nuti qabnu jechuudha. Kaamil. Haala viidiyoo irratti argamu kana hundi keenya harka keenya dhiqachuudha kan nuti qabnu jechuudha. Barreessaa Abbaa Gadaa tana gargaaraa Piroofeesaraa Kaamil Mahammad barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa haala armaan gadii kanaan egaa harka isaanii qulqulleeffachuu irratti argamu. Hundi keenya jechuudha haala kana yoo harka keenya qulqulleeffannee hawaasa keenya barsiifne jechuudha. Dhibee koronaa vaayirasii kanarraa of eeguudha kan nuti dandeenyu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dhiqachuudha kan nurraa eegamu jechuudha. Bakka waraabi naa waraabi kan tokko fakkeenyaan ta'anis Maame inni kattumii harka keessa kottu dhiqadhu. Dhiqannii fakkeenya ta'uu qabna hunduma keenya. Egaa hundumti keenya haala armaan gadii kanaan dhiqannee fakkeenya ta'uudha kan nuti qabnu jechuudha. Galatooma dhibee kanarraa of